Abbootiin gadaa Oromoo ajjechaa qananii addunyaatiin wal qabatee dhugaan bakka jirtu barree jedhan. Baatiiwwan 3 oliif Andu'aalamii fi maatii qananii irraa qorataa kan turan abbootiin gadaa dhugaan bakka jirtu arginee jedhan. Dhugaan isaan argan dhugaa akkamiiti? Maaliif hamma amma gufatee ture? Artist Andu'aalam Gosaa ajjechaa kana keessaa harka qabamoo hin qabu? Maatiin Andu'aalam Gosaa hoo maal jedhe? Guutuu odeeffannoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa. Odeeffannoon dhimma ajjechaa qananii addunyaa abbootiin gadaa dhugaan bakka jirtu arginee jedhan irratti guutuu isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hamma xumuraa nu faana tura. Akkasuma namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan like gochuudhaanis nu jajjabeessaa gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Dhimmi jaarsummaa artist Andu'aalam Gosaa fi maatii qananii addunyaa gidduu ture abbootii gadaatiin haala kanaan goolabamee jira. Haala kamiin kan jedhu hamma xumuraa nu faana tura kan gurra isin buusnu ta'a. Akkuma beekamu dhimmi du'a obboleettii teenya qananii addunyaa ji'a 11 dura dhageenyee oduu hunda keenya rifachiise akka ture hundi keenyayyuu ni beekna. Keessattuu waa'een dhimma du'a ishee hunda keenya caalaa maatii ishee fi kaadhimaa ishee artist Andu'aalam Gosaa gadda hamaa keessatti akka isaan kufan kan godhe ture. Haaluma kanaan dhimmi du'a ishee erga dhagahamee booda kaadhimaa ishee artist Andu'aalam Gosaa karaa qaama seeraan dhimma qorannootiif akka shakkamaa tokkootti poolisiin federaalaa ji'aaf qorannoo barbaachisu hunda godhaa erga ture booda manni murtii beellama yeroo cufuun mirga wabii eegamee fi akka bahe hundi keenya ni yaadan. Haa ta'u malee artist Andu'aalam Gosaa dhimmi kun karaa seeraan yoo xumurameyyuu ani akka ilma Oromoo tokkootti nama safuu aadaa fi duudhaa qabu kanaafuu dhimma kana gara jaarsummaatti geesseen maatii ishii waliin araara buusee kabajaa fi jaalala kaadhimaa koof qabu mul'isuuf hangam ishee lubbuun dhabuyyuu hariiroon maatii ishee waliin qabu itti fufuu qaba jedhem amanuudhaan dhimmi isaa kun karaa jaarsummaan akka xumuramuuf abbootii gadaa fi namoota garagaraa uummata isaanii biratti dhageettii qabaniin maatii isheetti erguudhaan araarri akka bu'u gochaa turuu odeeffachaa turre. Haaluma kanaan dhimmi jaarsumichaa kun itti fufiinsaan yoo xiqqaate yeroo 8 ol abbootii gadaa fi namoota uummata biratti dhageettii qabaniin adeemsifamaa turee jira. Dhimmi jaarsumichaa kunis gara dhumaa yoo gahu warri jaarsaa artist Andu'aalam Gosaa gocha kana hin raawwanne kan jedhu kakuu akka raawwatu gaafatan. Gaafachuu qofa osoo hin taane dirqama kakuu godhuu qaba jedhanii irratti waliif galan. Innis anis gama kiyyaan gaafii isin na gaafattan deebisuudhaaf maatiin ishiis kakuu raawwachuu qabu jedhee gaafate. Beellama dhumaa irratti wal arguudhaaf beellama xumuraa qabatanii adda galan. Haa ta'u malee beellama dhumaa jedhame irratti maatiin qananii yeroo lamaaf irratti argamuuf fedhii akka hin qabnee fi beellamicha irratti argamuu hin dandeenye. Kana ammoo akkuma hundi keenya miidiyaa hawaasaa irratti argine maatiin qananii jaarsummaa wanti jedhamu hin jiru. Jaarsummaan keenyas hin turre jedhanii gama miidiyaa bahanii dubbatanii turan. Egaa dubbiin hunduu galtee qabdii mitiree abbootiin gadaa dhimma kana jalqaban hidhaa itti godhanii abbootii dhimma kana eebbaan gaggeessuun dirqama jaraa waan ta'eef dhimmicha miidiyaa waamanii eebbaan goolabanii jiru. Egaa silaa maatii warra duuti itti galee wanti karaa seeraatiin itti hin amanne jedhanii yaadan yoo jiraate murtii abbaa gadaa itti murteesse hanga dhumaatti deemanii fudhachuu dirqama isaanii ture. Artist Andu'aalam Gosaas dhimma kana irratti hanga dhumaatti deemuudhaan dhimmi kun akka karaa nagaatiin xumuramuuf obsaan eegaa ture. Dhuma irratti garuu akka inni yaade sanatti xumuramuu hin dandeenye waan ta'eef abbootiin gadaa dhimma kana irratti miidiyaa waamanii Andu'aalam Gosaa eebbaan gaggeessuun dhimma kana cufanii jiru. Maatiin qananii addunyaa maaliif guyyaa kakuu irraa hafan? Dhugaan abbootiin gadaa argan hoo dhugaa akkamiiti? Dhugaa abbootii gadaa kana keessatti artist Andu'aalam Gosaa dhugaa qabamoo ajjechaa kana keessaa harka qaba? Ammas hamma xumuraa nu faana tura. Laayikii fi sheeriitu hin dagatinaa. Yaada qabaattan koomentiidhaan nu barreessaa. Abbaan qananii addunyaa obbo Addunyaa Waaqoo abbootii gadaa fi hayyoonni dhugaa barbaannee araara buusna jedhanii dhufanii jiru jechuudhaan dhufuu isaanii himu. Ergasii waan kana irra deebi'aatii qulqulleessaa jenneen yeroo qulqulleessinu hin ajjeesne dhiigni ammoo nurra jira kan jedhu kaasanii jedhu obbo Addunyaan. Dhiigni nurra jira garuu hin ajjeesne jechuun maal jechuudha? Hin ajjeesne yoo ta'e lubbuun maaliif barbaachise? Obbo Addunyaan waan qulqullaa'uu qabu immoo tokko lama jennee itti himneerra. Hin ajjeesne yoo jedhe eenyu kan fuula ishee akkana godhe jechuudhaan itti himuu dubbatu. Dabaluunis guyyaa isheen duute mana keessa maatiin akka turan isa qofa shakkamaa jedhanii qabachuun rakkoo akka ta'e akkasuma yeroo duutu fuulli fayyaa qaba duuba kanaan madaa xiqqoo qaba malee jechuudhaan itti himuu dubbatu. Hanga fuulli ishii akkana ta'e eenyu akka reebaa ture eenyu rasaasa itti dhukaasaa akka ture
erga adda baheetii irbuu seenuun barbaachisa malee hin ajjeesne jecha irbuu gama tokkoon immoo dhiigni nurra jira jecha wal dhiitutu jira. Kun hanga qulqullaa'utti guyyaan beellamaa sun darbuu qaba yaada jedhu akka kaasan himu obbo Addunyaan. Obbo Addunyaan ajjeeseera taanaan guyyaa qabaatii wal arguu dandeenya. Hin ajjeesne jennaan adda galuudha nuti rabbitti kennina. Andu'aalam erga hidhaatii bahee ijaanuu arginee hin beeknu kan jedhan obbo Addunyaan qabeenya ishii bira jiru seeraan deebisuu qaba jechuudhaanis gaafatanii jiru. Qabeenya isheellee fudhatee dhugaa ishee nutti himee waan guddaa ture jedhan. Dhugaa barbaadnee araara buufnaa kaje'uun dhufanii erga siira deebi'aatii waan kana qulqulleessaa illeen yeroo qulqulleessinu kana ajjeesnee dhiigni immoo nurra jira kajuu kaasaniitu. Dhiigni nurra jiran ajjeesnee jechuun maal jechuudha? Hin ajjeefne yoo ta'e irbuu maaliif barbaachise? Erga irbuun guyyaan qabamee booda maatiin illee irratti waliin gallee maatiin irratti waliin galee maatii hojii mareettee isinii deebisan jirti. Maatii hojii mareellee hin ta'uu kajuu ka maatiinis kaasee waan qulqullaa'uu qabu immoo tokko lama inni ittiin jirti. Maatiin hojii galaa turan obboleettiin jirti hojjettuun jirti. Isaan qabamanii hin to'atamne hojii jira isuma qofaa shakkamaa jedhanii qabuun mataasaa rakkoo mataasaa danda'ee qaba. Ammas yoo fuula namni akkana godhe fuula ishee namni akkana godhe kun heerri hin gaafanne. Kana toon qulqulleessin eenyutu godhe hin ajjeesne yoo jedhe eenyu ka fuula ishee akkana godhe haga kun qulqullaa'uu qabaa ka jedhu itti kennine jechuudha. Yeroo duute jiran jechuun fuulli fayyaa qaba. Mataa duuba kanatti qoqa mataa qaba dhahichaa waayii qaba malee namni kooqi sana afaarraa fuudhee ni faca'a. Kanaaf dubbichi qulqullummaan qabu gar tokkotti loogii akka hin taaneef kana qulqulleeffadhaanaan uf deebi'een uf laalaa jedhanii deemanii jira jechuudha. Abbaan Gadaa. Hin ajjeesnecha irbuu gama tokkoon immoo dhiigni nurra jecha wal dha'u jira. Kun hanga qulqullaa'utti sun hin ta'uu kaje'uun nuti waan jennee jechuudha. Dura dhaabbanne. Bumaa fudhadhaa jedhanii bumaa maalii fudhannaa yeroo ajjeesee dhahe kallattiin fuuldura baakota. Yoo ajjeesne bumaa maal nu kabalaa inni. Hin ajjeesne ninka kadhachaa bumaan hin kafalaan waan walitti hin deemne jechuudha. Dhugaan jiru kan. Kanaaf nuti san hin qeeballe. Gama seeraatiinis dhiibbaan garaagaraa ni jira. Ka seeraatiin eegnu waan isin jennuun nuti itti meerra yoo ajjeeseera jee baay'ee guyyaa qabaati wal arguu dandeenya. Fuuldura ba'ee ajjeeseera wayii. Hin ajjeefne itti jennaan adda galuudha malee waan biraan jiru nuti rabbitti kennani. Abbaan Gadaa goobana hoolaa hayyuulee fi abbootii gadaa tuulamaa fi odaa bultuun bakka dhugaa jirtu argaa jirraa eenyu dhugaa haa fudhatu jechuun himu. Waa'ee dhugaa dhugeeffatan BBC'n gaafate gaaddisa irbuu waadaa qabu jedhu. Abbaan Gadaa qaamoleen lamaan kan shakkee fi shakkame bakka argamnetti dhugaa argame jedhan akka dubbatamu BBC'dhaaf himaniiru. Wanti sirni Gadaa Oromoo hin furre hin jiru. Oolee bulee ni furama kan jedhu abdii qabnaa jechuudhaan himaniiru. Abbootiin Gadaa fi hayyuuleen erga dhimmicha bitaa mirga qoratanii booda lallabaniiru. Maatiin intalaa dhaabanii erga hafanii booda fira abbaa Gadaa abbaa Bokuun wanti baay'een lallabamee laallamee waareetti jibbaataa lallabuu dubbatan. Namni kun dhugaa qabullee gumaa qabullee fudhatu waan dideef lallaba yookaan immoo qoqqobbii irratti darbameeti jira. Qoqqobbiin kunis waa lamarratti xiyyeeffata. Tokko jireenya hawaasummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba. Lammataa immoo oromummaa isaanii irratti aadaa fi safuu isaanii irratti jechuun abbaan Gadaa goobana hoolaa BBC'dhaaf himee jira. Dhimma kanarratti BBC'n maatii qananii dubbisuu baatus jalqaba araarri karaa jaarsolee Gadaa akka bu'u fedhii akka qaban ibsaniiru. Abbootiin Gadaa Oromoo dhugaa baasneera jedhanii dubbataniiru. Miidiyaalee hawaasummaa gubbaatti weellisaan ajjechaa shakkame bilisa bahuu bal'inaan qoodamaa ture. Kun hangam dhugaadha? Abbaan Gadaa qananiin duuteerti. Armii taatee jirti. Kanaan booda ol jettee hin dandeessu. Dhaga'uu hin dandeessu. Warri immoo jireenya ardii kan irra jiru hamma jiru saqaqii gadda keessa jiraatu tokko nama jaalallee isaa yookaan haadha mana isaa dhabe. Kan lammataa immoo maatiidha. Kanaaf gaddi ta'ame raawwatee Oromoon dubbii laallata jedhu. Harki fayyaalessi ba'uu hin danda'a yoo dhugaan jiraate kan jennu abdii qabna jechuun hamma abbaan dhugaa fudhatutti argamutti hin dubbatan jedha. Yoo harki isaa qulqulluu ta'e dhuguma ni baha. Yoo harki isaa qulqulluu ta'uu baate hin bahu jala. Waan kana immoo akka hin hojjenne kan dhoowwee nama shakke nama ilmeen jala baddalamte kana jidduu kan jira. Waan dhugeeffanne jedhan kana akka hin dubbanne danqaa hamaa kan nutti ta'e namni jala du'e jedhan abbaan Gadaa. Namni tokko hanga dhugaa jaarsolee nama kana irraa fuutee jecha jaarsolee nama kana irraa fuute ati bilisa ati harki kee qulqulluudha jettee labsitutti bilisa namni kun jennee wanti labsine hin jiru. Irbuutti dhufne intalli kun harka ofiitiin gamoota irraa kuftu haaramaan darbamtee kuftu namoota achi jirutu jira. Namicha shakkame maatiin ollatu jira. Ollaa kanaan irbuun kun akka bahu gaafa bakkana geenyu irburratti gaafa afuraffaa dhugaan kun bahuudha. Yeroo irratti beellaman
gaafa nagaadii ni hataa jiru. Obboleettiin Andu'aalam achi turte. Andu'aalam achi ture. Ollaan achi ture. Kun kakuudhaan jecha kakuu kakatee maatiin shakkamaa kunillee gara irbuutitti dhufee kakatee yoo irra jiraate irra jirti. Yoo ta'uu baate irbuu yookaan kakuudhaan raawwata jechuudha. Yoo kakuun raawwatamu kanaa'oo warra hin kakamu dhugaan bakkana jirti. Jedhutu dhufa. Taphaddiin isaatii tajaajilli dubbataa turan. Andu'aalam harkasii yaamuutii ofii darbamtu malee ani hin darbinee. Hayyoon gadaatiif lamaa bakka dhugaan jirtu argee jira. Garuu eenyu dhugaa fudhatu. Abbaan dhugaa eenyu abbaan gumaa eenyu yoo inni beekee bakka gurraattii qabatanitti dhugaan baate. Addunyi irbuu qaba yoo dhugaa arge. Yoo abbaan dhugaa dhufe abbaan dhugaa dingaa malee qilleensan hin ga'u. Argamtee isuma malee dhugaan gaaraa haa taatu fardi sululaa haa taatu yeroo Oromoon dhugaa gaaraa taate kana xiyya na fudhata jedhee osoo abbaan hin argamin hin kennitu namuufu. Eeguudha amma gaafa dhugaa namni fudhatu abbaan dhugaa kan fudhatu argamuttuu gadi baasanii garaa baqaqsanii hin dubbatanii hin dubbatan laduma dubbatan malee yoo harkisaa qulqulluu ta'e dhuguma milita hin ba'a. Yoo harkisaa qulqulluu ta'uu baate hin ba'u jalaa. Waan kana immoo akkan hojjenne immoo kan nu dhoowe nama shakke nama ilmeen jalaa baddalamte kana kan jidduu kana jirra jechuudha. Dhuguma immoo namni jalaa du'e ija buruura hin qutulama hin rakkata kallattiin namni itti mumartuu dhuguma itti fakkaatti namni kun dhugaa qaba. Namni tokko haga dhugaa jaarroleen nama kanarraa fuute jecha jaarroleen nama kanarraa fuute ati bilisa ati harki kee qulqulluudha jettee labsamtuutitti bilisa namni kun jennee wanti labsine hin jiru. Kanaaf Andu'aalam Gosaa dhugaa argate jedhamee miidiyaa hawaasummaa gubbaarratti wanti deemamaa jiru sobaa jechuudha. Abbootiin gadaa akka jedhanitti Andu'aalam Gosaa dhugaa qaba yookaan immoo maatiin Qananii Addunyaa dhugaa qabu jennee wanti nu labsine tokkollee hin jiru jechuudhaan BBCdhaaf himanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon dhimma Qananii irratti dhugaan baate jedhu qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskraayibiin godhin sabskraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Yaada qabattan koomantiidhaan nu barreessaa. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.